Muddeshan barakumala maaftii damtakka BBM irraa oduuwwan ijoo torbee kanaa isinitti hima. Jalqabarratti manni murtii waliigala federaalaa dhaddacha dheengadda ooleen ol iyyannoo abukaattota Jawaarfaa fudhachuun kan abbaa alangaa kufa taasiseeti jira. Manni jireenyaa harmee Jawaar Mohammad guyyaa kaleessa humna waraana biyyattii lakkoofsaan hedduu ta'anii marfamee seeraan ala sakatta'amuun beekame. Waraanni humna addaa naannoo Amaaraa Abaa Oshanii Finfinnee irraa ittisna jechuudhaan hidhannoo guutuu waliin gara Finfinnee seenaa jiraachuun beekameet jira. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalleetti abbaa gadaa dabalatee namootni 22 ol humna waraana biyyattiitiin ajjeefaman. Dhimma waa'ee amantaa Islaamaa tibbana marsaalee hawaasaa irratti ajandaa ta'ee ilaalchisuun addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseet jira. Qondaala ol aanaa Abaa'oo kan ta'e Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammas irra deebiin iddoo duraan itti hidhamanii turan irraa tibbana humna waraana mootummaatiin baafamanii iddoo biraatti geeffamuun dhagahame. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya BBM irraa oduuwwan yeroo kanaaf qindeeffannee isinitti hima. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen galmee obbo Jawaar Mohammad faa jalatti himataman keessaa obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqala Garbaa, obbo Hamzaa Booranaatii fi Dajanee Xaafaa dabalatee kanaan dura ol aantummaan seeraa hanga kabajamuutti mana murtiitti hin dhiyaannu jechuun dhaddacha irraa hafuun isaaniitiin wal qabatee bakka isaan hin jirretti dhimmi isaanii akka ilaalamu jechuun manni murtii ol aanaa federaalaa murtii kennee turuun isaa kan yaadatamudha. Qaamoleen nageenya biltsiginnaadhaa mana harmee obbo Jawaar Mohammad erga sakatta'aniin booda waardiyaa moorichaas hidhuun dhagahameet jira. Guyyaa kaleessaa ganama sa'aatii 2tti gochi kun namoota farra nageenyaa fi biyyattii kan raawwataman yoo ta'u, baay'inni humna waraanaa achi turanii 20 kan caalu yoo ta'u, saamiinsa raawwachuun isaaniitis beekameet jira. Tibba kana humni addaa naannoo Amaaraa Abaa Oshanii Finfinnee akka hin seenne ittisne jechuudhaan hidhannoo guutuu waliin gara magaalaa Finfinnee seenaa jiraachuun isaanii dhagahame. Humni poolisii federaalaadhaa jarri kun maaliif gara Finfinneedhaa seenaa jiran gaafatanillee deebii kan nuufii dhabuun isaanii beekameet jira. Ajjechaa suukanneessaan abbootii gadaa michillee kanneen Oromoota qulqulluu Karrayyuu irratti gara jabinaan fiinxaaleeyyii ilmaan nafxanyaatiin raawwatamu miidiyaaleen akka VOA Afaan Oromoo, BBC News Afaan Oromoo fi Addis Standard dabalatee maatii warra ajjeefameetiif jiraattoota aanaa Fantaallee dubbisuun yakki gara jabinaa kan duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatame dhugaa ta'uu gabaasus. Waajjirri kominikeeshinii Oromiyaa ibsa kaleessa baaseen dhugaa jirtu haaluun garee shororkeessaa shaneetu yakka kana raawwate jechuun taatee sirnoota dabranii waggaa 120 dura Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa turan kan har'a ilmaan isaanii zamachaa Minilik jechuudhaan duula duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuu qaba jedhan jiraattonni aanaa Fantaallee fi naannawaa ishee. Ajajaan ol aanaan Aboo dhimma waa'ee amantaa Islaamaa tibbana marsaa hawaasaa irratti ajandaa ta'e irratti ibsa baasaniitu jiru. Ibsa baase keessatti namni dhuunfaa kan marsaa hawaasaa irratti bahee jibba amantaa Islaamaa calaqqisiisaa turee fi amantaan Oromoo addaan qoqqooduuf yaalu calaqqisiisaa turee fi kan Oromoo amantaan addaan qooduuf yaalu karaa kamiinuu adda bilisummaa Oromoo bakka hin bu'u jechuun ibsa baasan keessatti ibsaniitu jiru. Dabalataan namni kun waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhatu takkallee akka hin qabne beeksisaniitu jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa sirna mootummaa abbaa irree kan biltsiginnaatiin yeroo baay'ee irra deddeebiin iddoo itti hidhamanii turanii ukkaanfamanii humna tiika biyyattiitii fi waraana fiinxaaleeyyii sirna biyya bulchaa jiruutiin iddoo itti hidhamanii baafamaa turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan tibba kana keessas iddoo itti hidhamanii turan mana hidhaa Galaan irraa humnoota kanneeniin butamuun Finfinnee kan geeffaman yoo ta'u, manni murtii federaalaa kan kiiloo 6 jirutti dhiyaachuun beekameet jira. Haaluma kanaan abbaan alangaa federaalaa ol iyyannoo fudhachuudhaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti himata haaraa banuun muddee 16 bara 2021tti beellameefit jira. Oduuwwan irraa isinitti himuun kan isin waliin turte Analiinaa Muhammad. Oduuwwan keenya irraa kanumaan goolabna halkan gaarii.